Ashamaa akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoowwan adda addaa qabadhee dhufeera isinii dhiyeessuuf akka hordoftaniif kabajaanin isin gaafadha. Mata dureewwan dura aansaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed haadha warraa isaanii Zinaash Taayyachuu wajjin Kiigalii galaniiru. Ayyaanni Iid al-Fixir baranaa yoo addeessi ba'ee kibxata dhufu kabajamaa jedhameera. Dhimma kanarrattis ibsi kennameera. Ayyaanni Fiichee Cambalalaa hawaasaatti sirnoota garaagaraatiin kabajamaa jira. Hiriirawwan deeggarsaa mootummaa jijjiiramaa magaalota adda addaa keessatti gaggeeffamaniiru. Amma dhimmoota kanan bal'inaan isinitti himaa hanga xumuraatti akka waliin turtan isin gaafachaa odeeffannoon kun namoota biroo bira dhaqqabuu akka danda'uuf laayik sabskiraayib akka gootaniifin isin yaadachiisaa turtii gaarii. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed fi haati warraa isaanii Giftii Duree Zinaash Taayyachuu har'aan daawwannaa hojiitiif Ruwaandaa Kiigalii galaniiru. Simannaan ho'aanis akka taasifameef beekameera. Ayyaanni Iid al-Fixir baranaa yoo addeessi wiixata galgala mul'ate kibxata ebila 1 bara 2016 yoo hin mul'anne immoo roobii ebila 2 bara 2016 akka kabajamee oolu manni marii waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa beeksiseera. Manni marichaa ayyaana Iid al-Fixir baranaa hijiraa bara 1445ffaa ilaalchisuudhaan har'a ibsa kenneera. Ibsichaan hawaasni musliimaa ayyaanicha wayitii kabaju akkuma wayitii soomaa raawwachaa ture waldeeggaruudhaan kanneen hin qabneef qooduun ta'uu akka qabus ibsa kennamerratti dhaamsi darbeera. Ayyaanni Fiichee Cambalalaa hawaasaatti sirnoota garaagaraatiin kabajamaa jira. Sirna kabajaa irratti pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi keessummoonni kanneen biroo argamaniiru. Kaleessa galgala pireezidaantoonni naannolee garaagaraa baga geessan jechuudhaan ergaa dabarsaniiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebees haaluma wal fakkaatuun ergaa baga geessanii akka dabarsan beekameera. Har'a barraaqarraa eegalee jiraattonni magaalaa garaagaraa deeggarsa mootummaa jijjiiramaatiif qaban hiriira nagaatiin ibsaniiru. Jiraattonni magaalaa Finfinnee barii barraaqa sa'aatii 12 eegaluudhaan addabaabayii masqalaatti yaa'uu eegalan. Sirna hiriira deeggarsaa kanarratti kan argaman itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay ergaa dabarsaniin jiraattota Finfinnee galateeffataniiru. Jijjiiramoota gama misoomaatiin Finfinnee keessatti mul'achaa jiran yaadachiisuudhaanis hirmaannaan uummanni taasisaa jiru daran finiinee akka itti fufuuf gaafataniiru. Jiraattonni magaalaa Jijjigaatis haaluma wal fakkaatuun deeggarsa mootummaa jijjiiramaatiif qaban waggaa 6ffaa sababeeffachuudhaan hiriira ba'uudhaan mirkaneessaniiru. Magaalota kanneen biroo hedduu keessattis hawaasni hiriira ba'uudhaan mootummaa jijjiiramaa mamii malee akka deeggaru mirkaneesseera. Uummanni naannoo Oromiyaa torban darbee keessa magaalota Oromiyaa hedduu keessatti hiriira deeggarsaa akka gaggeesse ni yaadatama. Kuni kana nuti jiruuf magaalaa Finfinneetti hiriirri deeggarsaa har'a gaggeeffame nagaan xumuramuu humni waloo tikaa fi nageenya biyyaalessaa ibsa baaseen beeksiseera. Hiriirichi akka nagaan xumuramuuf qaamolee tumsa taasisanii fi itti gaafatama isaanii dammaqinaan ba'an hundumaa humni waloo kun galateeffateera. Hiriira deeggarsaa har'a gaggeeffame nagaa fi milkaa'inaan akka xumuramuuf humni waloo qophii barbaachisaa taasisuun hojiitti galuus yaadachiiseera. Hiriirri hawaasni qaamolee hawaasaa garaagaraa magaalaa Finfinnee hundarraa walitti baba'anii fi qondaaltonni mootummaa irratti hirmaatan kun nagaan xumuramuusaa humni waloo beeksiseera. Sagantaaleen garaagaraa addabaabayiitti gaggeeffamaa turanis nagaan xumuramuu kan yaadachiise humni waloo hawaasni qaamolee nageenyaa cina ta'uun tumsa barbaachisaa taasisu keessumaa immoo qaamoleen nageenyaa hundumtu itti gaafatama isaanii dammaqinaan ba'achuun taateewwan magaalaa Finfinneetti bara 2016 gaggeeffaman karaa nagaan akka xumuraman taasisuu yaadachiiseera. Ittaan Suudaan dhimma hidha haaromsaan isinitti himaa. Hidhi haaromsaa hidha seena qabeessadha. Hojiin ijaarsa hidha kanaa sababoota adda addaatiin duubatti harkifachuun kunoo barana waggaa 13ffaa lakkoofsiseera.
abdiin ummata bal'aa yeroo ijaarsi hidhaa eegalamee ture ammallee hin qabbanoofne. Hawaasni akkuma ofuma ijaarsa isaa jalqabne numatu xumurata jedhee himaa jira. Lammiiwwan biyyaa hidhi Abbayyaa Adwaa lammaffaa keenyadha jedhan. Kan hirmaataa jiru sabaaf sablammoota jechuudha. Sabaaf sablammoota Itoophiyaa, uummatoota Itoophiyaa mara xiqqaa guddaa tun jedhin irratti hirmaataa jiru waan ta'eef injifannoon Adwaas kanaan addaa miti jechuudha. Injifannoon Adwaas wanta lola sabaaf sablammoonni irratti hirmaatanii xaaliyaanota adii itti gurraachi injifateera waan ta'eef ijaarota guddichaas kanaan addaa miti jedhee fudhadhe jechuudha. Rakkoowwan achi keessa jiran maqsuudhaanii karaa saffisa ta'een akkaataatti piroojeektiin kun xumuramuu fi hojiin guddaan kan itti hojjetamee fi akka Afrikaattis hojii ajaa'ibsiisaa kan jedhame ta'uu isaati jechuudha. Hanga addaatti miindaa korraa ijaarsa guddichaatiif gumaachaan ture. Har'as immoo gumaacha xiqqii kana keessatti baadhee fi guddaa kan asitti argamu. Hojjettootis uummatis abbaan qabeenyaas boondii bitatee akkasumas immoo hawaasis qarshii qabuunis kan humna qabuunis humnaanis gargaaree bukkee yoo dhaabbate hanga xumuraatti hin geenye jedheen abdii godhatanii. Deeggarsa kanaatiif kanaan dura humna keenyaatis qarshii keenyaatiinis ogummaadhaanis deeggarsa adda addaa gochaa ture. Hidhaan laga Abbayyaa jechuun nuufi akka biyya keenyaatti mallattoo tokkummaa keenyaati. Tokkummaa keenyaanis jalqabnee jirra. Parsantii xumuraarra geenye jirra waan ta'eef hidha laga Abbayyaa kana xumuruudhaaf lammiin Itoophiyaa kamti isaallee deeggarsa irraa barbaachisu kamiinsa kan qarshiidhaan danda'u qarshiidhaan kan qarshiidhaan hin dandeenye humnaan illee deeggarsa barbaachisu parsantaan nu hafe kana xumurree mallattoo tokkummaa keenya addunyaadhaaf beeksisuu qabna. Dargaggoon kamiyyuu dirqama isaa jechuudhaan fiigee waan danda'uun hirmaachuun isaa dirqama jechuudha. Qabeenyaanis humna keenyaanis birrii amma dandeenyuunis deeggaruun dirqama keenya. Kutannoo fi abdiin hawaasaa kun akkuma eegalametti itti fufuu kan danda'e sababa qubsaa qaba. Mootummaa jijjiiramaatu abdiin hawaasaa lalisee akka itti fufu taasise. Hoggansi jijjiiramaa gocha saamichaa maqaa meeteekii fi dhaabbilee kanneen birootiin raawwatamaa ture dhaabsisuudhaan hojiin ijaarsa hidha Abbayyaa finiinee akka itti fufu taasise. Jijjiiramni erga mirkanaa'ee waggaa 2 booda jechuun bara 2012 keessa hojiin guutiinsa bishaanii eegalame. Jalqabbiin guutiinsa bishaanii ammoo abdiin ummataa daran akka dabalu taasisuudhaan deeggarsi maallaqaa itti fufiinsa akka qabaatuuf haala mijeesse. Guutiinsi bishaanii hanga bara 2015tti itti fufuudhaan hidhi Abbayyaa waggaa waggaadhaan hanga marsaa 4ffaatti bishaan itti guutameera. Kana booda hidhi Abbayyaa meeshaa niwukilaraa Itoophiyaati jedhamee himame. Inaaftittiin guddinaa fi misooma Itoophiyaa gufachiisuun beekamtu Gibsi waan gootu wallaalte. Hojiin guutiinsa bishaanii akka hin milkoofneef wuxiffannaa taasiftus hin dhaabne. Akka saree maraatuu asiif achi jettus homaa gochuu hin dandeenye. Manni marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma kanarratti yeroo baay'eef walga'ee homaa gochuu fi hin dandeenye. Rakkoo qabdan karaa gamtaa Afrikaatiin furadhaa jechuudhaan balbala itti cufe. Ergasii asittis waan adabattee teesse fakkaattus Gibsi adabattee hin teenye. Karaa liigii Arabaatiinis dhiibbaan taasisuuf yaalte homaa hin gooneef. Deeggarsi finxaaleeyyii Itoophiyaa keessa jiraniif taasisaa jirtus bu'aa malee akka haftu taasiseen. Miseensa koree duula farra sochii ijaarsa hidha Abbayyaa kan ta'an obbo Muusaa Sheekuu carraaqii taasifamee fi bu'aa galmeeffame akkanatti himan. Waggaa 100 booda Adawaa booda Itoophiyaanota biyya keessa biyya alaa kan guddaa xiqqaa garaagarummaa isaanii jiru wajjin Itoophiyaanota hunda tokko taasisee jira. Projektii kana bakkaan gayuudhaa fi Itoophiyaanonni hundi waan danda'aniin kan beekumsaan kan mallaqaan kan ofishaalii itti gaafatamummaa irra jirus hundi isaaniitu hirmaannaa kana hin jedhamne taasisanii jiranii. Kun immoo hidhaan haaromsaa kun milkaa'ina kanarra gahee har'a sadarkaa kanarra waggaa 13ffaa kennaa ammas immoo gara xumuraatitti deemuu irra kan jirru kan taasiseedha. Kanumaan wajjin wal qabatee duulli miidiyaalee biyya Ijiptii itti aanee dammoo kan Araboota kanatti hordofee nurratti duulamaa ture, duula xiqqaa hin jedhamne ture. Jalqaba hidha haaromsaa irratti
miidiyaaleen biyya Ijibtii waan ofii barbaadan hunda haasa'anii propagaandaa adda addaa ummata Arabaa baay'inni isaanii biliyoona 1 ol ka ta'u fuulduratti wanna barbaadan haasa'anii deemaa turanii Itoophiyaanonni bakka jiranii biyya keessa biyya alaa keessattuu afaan Arabiffaatiin fi afaan Ingiliffaa afaan French warri dhagahan akkamitti biyyi keenya kana miidhana kana irra osoo gahuu cal'isnee teennee ilaalla kan jedhan kan ogummaan isaaniillee garanatti hin dhiyaanne beekumsa afaanii qofaan gadi bahanii dhuunfaa isaaniitiin waltajjii Itoophiyaan itti xiqqeessamtuu fi itti arrabsamtu kana cabsanii yeroo ammaatitti lammiin Ijibtii tokko ogeessa miidiyaas ta'ee kan biraa dhimma Itoophiyaa karaa sirrii hin taaneen ergaa dabarsuu gonkumaa haga hin dandeenye takka sadarkaa kanarra geennee jirra. Deeggartoota hedduu ummata Arabaa irraa warra ogeeyyii miidiyaa warra miidiyaa hawaasaa irratti hedduu hojjetan gara keenyatti fiduudhaan akkaataa isaan nu bira dhaabatan Itoophiyaa akka isaan beeksisan tarii jara keessaa biyyoota adda addaa irraa dhufanii naannoo Oromiyaatti naannoo biyyaatti beekumtii warri argatan badhaasa warri argatan Araboota keessaa jiranii kuni hojii guddaadha. Kanarratti immoo akkuma namni kuwwan biyya keessaa mallaqaan biyya alaatii beekumsa adda addaatiin hirmaatan san gara kanaanii hirmaannaan taasifame hirmaannaa guddaadha. Ammas immoo hidhaa haroomsaa waggaa 13ffaa geenye parsantii 95 geenye kana jechaanii duulli keenya xumuramee osoo hin taane qabsoon itti aana nutis immoo jabeenna keenya qabsoo keenya sadarkaa miidiyaas ta'ee sadarkaa dippiloomaasiis ta'ee mootummaas ummata hundi isaa bakka jiru miira biyyummaatiin qabsoo kana itti fufuun akka nurra jiraatuun kan jedhu yaada qabu. Qormaata adda addaa keessa jirti biyyi kun. Wanni qormaata keessa jiruuf sababaan isaa gaafiin nu dhiheessinee fi hamileen nu qabnu pirojektii gugurdaa akkanaa kana milkeessuudhaaf ijoollee kennaa fi biyya itti aantu biyya guddatte biyya waa hundaan fuulduratti deemtee hammayyoomte ijoollee kennaa dhaalchisuudhaa fi yaanni kenna waan kana ta'eef jecha kara hundaan bitaa mirgaan qormaanni nutti hiixatu jira. Kun immoo biyyoota kana dura guddatan seenaa isiif duuba deebinee olaallu karaa kanaan dabran osoo qormaata keessan seenne otoo gamanaan sitti qoxxisuun hin argamne dhiibban adda addaa ka dippiloomaasii ka nageenya ka maali osoo hin argamne biyyi tokko guddatee biyya hammayyaa hin taane. Kanaafuu karaan nu irra jiru sirriidha. Duunus sababa yaada kennaa sababa hamilee kennaa sababa mul'ata kennaa duune qormaatamnus waan adda addaa irratti kufnus karaa sirrii irra waan jirruufi qormaata kana nu hundi kennaa ciniinnee bira dabruu qabna. Akkuma himamaa jirutti ijaarsi dhaabbayyaa carraaqii hanga ammaatti taasifameen dhibbeentaan 95 xumurameera. Kanaaf muraasadha. Hojii hafee xumursiisuuf birrii biliyoona 55tu barbaachisa. Waajjira qindeessaa hirmaannaa ummataatu odeeffannoo kana baase. Lammiin kanas ni dandeenya hirmaannuma keenyaan xumurraa jechaa jira. Waan waliin jalqabne hidhaa haaromsaa kana akkuma jalqabne xiiqiidhaan waliin ni xumurraa jennees warra gara fiigicha kanatti kan nufne jechuudha. Hidhaan laga bahaa kun deeggarsa biyya alaa malee gargaarsa biyya alaa malee qabeenya biyyattiitiin humna biyyattiitiin beekumsa biyyattiitiin jalqabamee raawwatee arra ga'uu isaatiin baay'ee gammachuun natti dhaga'ama. Kanarraa barbaadamu hammanni hojjetamee xumuramee hojiirra oolee kan jedhame iddoon ga'utti akka lammii biyya tokkootti kan na barbaachisan narraa raawwadha. Hidhaan haaromsaa kun akka xumuramuuf gaheen akka dhuunfaatti qabu ani yoo xinnaate qarshii 15,000 oliin boondii bitadheen jira. Akka carraa immoo uummannis hojjetaa mootummaas akka bitatu isa kanaaf sosochii taasisaa ture. Egaa hordoftoota koo kabajamoo odeeffannoowwan adda addaa dhimma hidhaa haaromsaa dabalatee isin dhiyeessaa ture kan hangammaatti hordofaa turtan kanadha. Egaa odeeffannoowwan kun namoota biroo bira dhaqqabuu kan danda'an yoo isin subscribe akkasumas like gootanidha waan ta'eef kan akka gootaniifin kabajaan isin gaafadha. Dubbii keenya irratti chaanaalii kana namoota baay'eedha kan daawwatu garuu immoo subscribe hin godhan like isin godhani kana sababa kanaan egaa kan hin shakku diinatu dhufee chaanaalii kana daawwataa jira jechaadha. Maaltu jedhamee maal jedhamaa jira jechuuf barbaadameeti.
Maafuu yoo hirmaattan gaariidha. Isinis laayik yoo gootan rakkoon qabu. Laayik yoo gootan namoota biroo bira dhaqqabuu danda'a waan ta'eef kanaan akka hirmaattaniifin kabajaan isin gaafadha. Guyyuutti egaa odeeffannoowwan haala kanaan isin dhiyeessu cimseetan itti fufaa. Fayyaa ta'aa nagaatti.